Icho iddoo jirtu ijoollee Oromoo har'allee guyyaa har'allee deebinee isiniif jirra kunoo har'allee barnoota tokko waan bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira guyyaa har'aa immoo aappii iimoollee waatsaappillee misenjerallee hunda isaa tokko kuffisee lafatti kuffise khalaas noom jedhaanii isaan raafuu malee waa takka as keessa seenuu hin qabu har'aan booda wanti isin fayyadamtan waan haaraa qofa waan duraanii lafa keettanii kan amma booda haaraatti fayyadamuudhaaf qophiidhaa mire kanaafuu dursanii qeerroo biyyaa subscribe gochuu qabdan isiniin jedha. Qeerroo biyyaa hoggaa subscribe gootan waan hundaa isa jalatti argachuu dandeessan. Qeerroo biyyaa ammoo maatii isaa ta'uu hin dagatinaa. Yeroo kamuu kan isin dhaamu kana tokkocha. Yeroo kamuu isin san baratan taanaaniin san subscribe goonaaniin nulleen gama dandeettii kennaati waan qabnuun isin faana jirra. Isinilleen ammoo dandeettii qabdan nuuf laadhaa. Garanaaf garanan dabsina. Yaada keessan koomentiidhaan nuuf kenna. Like fi sharein jajjabee keessanii nu jajjabeessitanii yoo nu jajjabeessuus baattan Allahu ta'aalaan jedhama. Maa kana isin bira eegna. Kanaaf mee amma gara barnootaatitti deemuudhaafi harkaan deemaa jira jechuudha. Kanaaf isin ammoo jajjabaattanii waan isin gochuu qabdan nuti kan isin dhaamataa jirru share walii gochuu hin dagatina. Nama hundaafuu jechuudha. Akkasuma yoo isin waliif share gootanii wal geggeessitanii jettan nuuf faayidaadha. Subscribe isin gootan nuti takkatti isin barbaanna waan biraa guddaa tokko isin barbaannu kadhaan nuti isin barbaannu garamaaf gargarallee subscribe jennee isin iyyinu takkatti batana tokko waan biraa miti. Isin takkatti qofa isin iyyina. Isa ammoo isin waan isin dhibaallee miti diimtuma san gattu bitanii wantatti afoo akka alarmii jirtu san dhaggati goonaan dhumate. Kanaaf amma gara barnootaatitti deemaa. Gara barnootaatti deemuu kiyyaan duratti qeerroo biyyaa seentanii YouTube kenna akka subscribe gootan kabajaadhaan isin gaafadhaa isinin jedha obboleeyyan kiyya maarree amma gara barnootaatti deemuudhaaf seennee jirra jajjabaadhaa na hordofaa isinin jedha. Kanaaf maarree barnoonni keenya kan guyyaa har'aa maal yoo jettan YouTube irratti wanti isin yeroo hundaa argattan waan haaraa qofa waan dulloo waan hin jiru gonkumaan argita waan akkasii shakkina amma iimoollee x itti godha Viber wanta hunda isaatu amma x godha WhatsApp illee x viidiyoon ta'e waan isin barbaaddan hundaanuu akka isin barbaaddanitti isinii dalagutu dhufe haaraa maal jedhama laata wanti haaroo inni kun mee walumaan intarneetii seennee Play Store keessaa gadi buufanna fagoollee miti beek. Play Store keessa jira jechuudha. Kanaaf maal jennee barreessina Play Store keessatti Nand box jedha. Nand box jettanii gadi itti barreeffattanii Nand box jettanii hoggaa barreessitan Nand box messenger free video chat in the messenger. Kana jettanii hoggaa isin barreessitanii isiniif ol baha inni nuuyyuu sana booda itti isa san gadi buufattanii ani gadi buufadhee waan jiruuf an amma open jedheetumam seena jechuudha. Akkaataa itti fayyadamtan isinuu ni beektanii akkasuma sanaafu akka gaariitti aappii bareedaa tokko ta'edha. Kanaaf jabaattanii isa san hordoftanii yoo ittiin fayyadamtan waan gaariidha. Hiriyoota keessan akka feetanitti fayyadamtanii akkaataa itti fayyadamtan lakkoofsa keessan ittiin guuttanii isiniif bilbilamee hoggaa jedhu jalaa isin kaaftanii miseejiin isin dhufaa yoo bilbila itti fayyadamtan san irratti taate isin dhufe maqaa keessan itti guutuun dirqama isin gaafata. Isa san akkuma iddoo kanatti argitan kinoo bakki too ani qeerroo biyyaa itti guute kana bakka sanitti guutuu qabdan jedheetiniin isinitti hima. Isa lammataas ammoo akkasuma lakkoofsa yoo bilbila biraa keessaa qabaattan xinnoo isin rakkisaa hamma daqiiqaa muraasaatiif isin dhabuu danda'a. Iddoo miseejii itti ergitanii miseejiidhaan na haa dhufu jettanii sila bilbilaan isin dhufa ture. Kan bilbilaan akka isin dhufneef isin ammoo miseejiidhaan akka isin dhufuuf maal gochuu qabdani miseejiin akka naa dhufu jettanii barreeffamni isiniif jira. Anama haalaat ka biraa gabbuusee isiniif barsiisaa yoo isin dhibe komentii keessa naa barreessa. Kanaaf yeroo biraatiif viidiyoo biraa bareedaa qabadhee akka isinitti dhufuuf abdiin qaba. Kanaaf jajjabaadhaa isinin jedha. Hedduun isin jaaladha ijoollee Oromoo fayyaa keessanii nagaan turtii gaarii.
Egaa kanaaf mee har'a guyyaa har'a ammoo waan bira qabadheetini akkasuma hiriyoota jajjaaladhu tokkiin jajjabeedhan tokkiin fidee dhufee jira. Kanaaf mee isaan waan isaan jedhan illee irraa naa dhageettanii gamanaa fi gamanaa illee waan akkas babbaa jiran natti fakkaata. Mee hotta kana hotta anatu isaan keessaa gabaabaa garuu gabaabaa irraa boodaati laal gataan. Mee maal jettan qeerroo biyyaa kana maal isin agargaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata gabaabina keessa hojiin hin jiru sammuudha ka wanti hojjetu jechuudha. Sammuun garuu nu caala dheerina laalina hojii isaatti boonsa jechuudha. Waan kana ta'eef akka bakka hundatti sheer godhaniif gargaarsa isin gaafanna akka guddiftamu jaan kana saba keenya qaama keenya jechuudha. Jabaadha isinin jedha galatooma. Okay, qeerroon biyyaa ka akkam jirtanii baga jiraattan isiniin jenna. Hojjetu kana akkasiin. Biyyaa keenya qaanii kana waan jaalannu sirri jajjabeessuu qabna. Qeerroo biyyaa jechuun ka waa isa qofa irratti hirkatee waan deemaati miti. Qeerroo biyyaa jechuun qeerroo Oromiyaa hunda ilaallata waan ta'eef sila kanaafuu sirri jajjabeessitanii laayik irraa hanga sheeriititti komantii gootanii sirri jajjabeessitanii obboleessa keenya kana akka guddifnu waliin akka jajjabeessinu isiniin jenna. Sababa isinii dhaammachuu isinii dhumne qeerroo biyyaa nuuf jiraadha isin wajjin jirra nu guddisa obboleessa keenya kanallee akka guddifnu isiniin jenna. Qeerroo biyyaa saba keenya.